هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أكم جرتو وإلوان كينيا يوكان صاحبوان كي جولي أرومو. أشما أركفو دي سنين جرا أن نجاكيا تولى ربي را رجيني جري جورا. أكو مكان دوراني هرس فيديو تكون فيتين جري جورا. فيديو كون أبي لما اتفايا دم نساني سالباتي كانوا كيسة تقابتو دي جورا. Yeroo takka kaniin aappii lama isinii godhuuf yoo aappiin kun aappii baay'ee waan nama ajaa'iba ta'e jechuudha. Dhuunfaa isaatti odeeffannoo isaa bal'isee viidiyoo kan isiniif godhu ni ta'a jechuudha. Aappiin kun immoo baay'ee waan odeeffannoon isaa bal'ina barbaadu yoo ta'an jechuudha. Lama godhee akka tokkorraa kan hin fayyadamne yoo taatan tokkorraa akka fayyadamtanuuf aappii lama wal bira qabeetiin isiniif dhiyeessaa yeroo garaagaraa koodii garaagaraan bira isiniif qaba jechuudha. Kanaaf jechuudha akkatti bashannantanuuf jechuudha. Isinis haaluma kanaan na bashannansiisuuf yookaan immoo hojii kiyya kanarratti deeggara akka naa taataniif YouTube kiyya subscribe akkanaaf gootan akkasumas Facebook kiyya follow akka gootan kabajaan isin gaafadha jechuudha. YouTube kiyya as gubbaarratti jechuudha Jaafar Kamaal jettanii Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Sana booda YouTube kiyya isa kana kan isinitti mul'atu kana jechuudha. Sarrani tuqtanii sanaan booda barreeffama subscribe jedhu kanarra tuqtanii sana booda mallattoo notification kana irra tuqtanii waan YouTube kiyya kana jalatti an gadi dhiisu hordofuu irraa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas beeksisa kiyya kanas ta'e viidiyoo kiyya kana akka share waliif gootanuu kabajaan isin gaafadha. Biraan Facebook kiyyas kan add friendiin isaa nama 5,000 ta'ee jiru. Haala kamiin follow gootanii akka friendii kiyya tokkotti waanan tag godhuu fi waanan gadhiisee dabre tokko waanan seechitti fuulduratti gadhiisuuf waanan gadhiisee dabre tokko haala kamiin akka itti hordoftan isin agarsiisuuf jechuudha. Aadii yoo natti gootan aadiin fudhatu jechuudha. Sababni an follow godhaa jedhee yeroo garaagaraa beeksisaan isiniif himuuf jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii search gootan bifuma wal fakkaataan jechuudha. Haaluma YouTube kiyyaatiin jechuudha. Sana booda Jaafar Kamaal kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Facebook ni kiyya isa kana kan isinitti mul'atu kana isarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda as gadi dabruun barreeffama follow jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda say first kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Say firstiin dirqama miti follow gootanii isa kanarratti dhiisuu ni dandeessan jechuudha. Amma gara aappii kiyyaatti darbuuf jechuudha. Aappii lama akkuma duraan isiniif ibsa jiru isaan lameen isaan kana jechuudha. Tokko Famos Selfie kan jedhu kana tokko Emoji Letter Marker kan jettu kana jechuudha. Emoji ishin jettu kan faayidaan ishee maal akka taate mee jalqaba aappiitti irraan haa eegallu. Aappiin kun lamaan isaaniitu Play Store irra ni argamu jechuudha. Ani yeroo garaagaraa waan Play Store irra argattan qofa irratti kan hin hundaa'u jechuudha. Maaliif ijoolleen baay'ee waan Google Chrome keessa akkasumas waan garaagaraa keessaa bu'uuf bu'uu dide jettanii waan gaaffii garaagaraa kaastaniif jechuudha. Waan Play Store irratti argamu qofaadha irratti isiniif hundaa'a jechuudha. Yeroo tokko takkas immoo waan Google irraa bu'us isiniif maka jechuudha. Amma emoji letter marker ishin jettu kun maal fayyaddi? Emoji bifa emojiitiin maqaa keessanis ta'e waan tokko tokko barreessuu haala kamiin akka itti dandeessan jechuudha. Haala fakkeenyaatti jechuudha as bakka kanatti jechuudha. Bakka kanarratti jechuudha. Bakka as cinaa kana isinitti mul'atutti waan barbaadan ni barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf tuqaa walirraa bunne jechuudha. Walirraa buttanii jechuudha akka bareeduuf F gootan tuqaa faa yoo gootan jechuudha. Bifa kanaan haala isinitti mul'atu kanaan jechuudha. Emojiidhaan emoji mallattoo onneetiin jechuudha wanni isin barbaadan isiniif barreeffama. Yoo barbaadan jijjiiruu ni dandeessan jechuudha. Mallattoo onnee kana gara waan barbaadanii takkatti jijjiirrachuu kan dandeessanudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee kan biraatti jijjiiree isin agarsiisuuf fakkeenyumaaf emoji kiyya keessaa wama tokkotti jijjiiree isin agarsiisuuf obsaan eeggadhaa jechuudha. Fakkeenya mallattoo onnee ishee kanarraa haa ta'u haala kanaan jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan isiniif ba'a jechuudha. Dhiifama of booda deebi'uu kiyya jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan isiniif ba'a jechuudha. Tuqaa fa'aa qubee emojiitiin jechuudha. Haala kanaan yeroo haala kanaan barreessitanii kaatan immoo share gootanii Facebook irrattis ta'e waan garaagaraa irratti share gootanii hiriyoota keessan bohaarsiisuu fi mallattoo dabli kanarra ni tuqxan jechuudha. Mallattoo ida'uu kanarra egaa haala kanaan barreessitanii asitti qubee barbaadan filattan jechuudha. Waan barreessuu barbaadan sana booda bifa kanaan image asitti ni jijjiirtan waan barbaadanii jijjiirrattan jechuudha bakka kanarratti. Sana booda mallattoo dabli kanarra gootan share gochuuf jechuudha. Sana booda share kanarra ni tuqxan jechuudha. Sanaan booda bifa kanaan eega isiniif ba'een booda
waan kana X gootan beeksisa irra dhufu jechuudha. Sana booda yoo barreeffama isaa qofa share gochuu barbaadan kanarra ni tuqxan jechuudha. Next kan ishee kanarra jechuudha. Yoo suuraa isaa barbaadan immoo ishee kana mallattoo suuraatiin kan jiru kanarra ni tuqxanii jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo suuraa kana yoon jaaril mushaaraka yookaan immoo akka share ta'aa jiru jechuudha. Nama tokkoof share gochuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan emojiidhaan maqaa keessanis ta'e waan garaagaraa barreessuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraan faamos selfie kan jettu kun faayidaan isii maali? Namoota garaagaraa namoota bebbeekamoo irra baay'ee ijoollee dhiiraatiif isin fayyada jechuudha. Ijoollee dhiiraa waan hamaadhaaf isin hin deeggaruun kanarratti jechuun maal shamarree qullaa jechuun kan aadaa Oromoo hin eeggatne garaagaraa irra jira jechuudha. Kanaaf isin deeggaru garuu ani kanneen akka Roonaaldoo, Meesii taphattoota bebbeekamoo bira suuraa keessan karaa salphaa ta'een kaa'uu yoo barbaadan qofaadha jechuudha. Akka argaa jirtan jechuudha. Shamarroota ammaan dura babbareeddota addunyaatti jedhaman as gaditti ni argitan jechuudha. As gaditti isaan jedhaman hundi isaanii as keessa ni jiru jechuudha. Akkasumas abbaan Feesbuukaa Doonaald Tiraamp gurbaan Feesbuukaa hundeesse akka argaa jirtan isa kanadha jechuudha. Isa biratti amma fakkeenyaaf suuraa kan keessan isa bira kaa'uudhaaf suuraa namoota akkana bebbeekamoo garaagaraa bira keewwachuu yoo barbaadan jechuun jalqaba filannoo kanarra ni tuqxan egaa aappicha bantaniin booda jechuudha. Sana booda obsaan eeggadhaadha. Sana booda suuraadhuma tokko haa filannoo jechuudha. Suuraa kanaa filadhu fakkeenyumaaf. Sana booda bifa eega haala kanaan nu dhufe as gadi nama barbaadan ni filattan jechuudha. As gadi amma fakkeenyaaf an abbaa gurbaa Feesbuukaa hundeesse kana filadheeti jechuudha. Haala kanaan eega isiniif bahin booda suuraa kana xiqqeessuu ni dandeessan. Eessarra xiyya kanaan jechuudha suuta gootanii xiqqeessitanii jechuudha. Akka waan waliin suuraa kaatanii tokkotti bifa kanaan jechuudha. Save godhachuu ni dandeessan. Save gochuuf eega of bira keessaniin booda jechuudha xiyya kana fayyadamtanii save gochuu ni dandeessan jechuudha. Haala waan wajjin suuraa kaanii kan taasistudha jechuudha. Namoota garaagaraa tas keessa jira garuu nama waan aadaa Oromoof safuu Oromoon eegsifne suuraa ququllaa garaagaraa bira akka of hin keenye kabajaan isin waama jechuudha. Akka komii garaagaraa keessa nan gashinee Jaafar waan nama barsiisa akkanaan hin jedhamne jechuudha. Ijoollee dhalaa shamarran qullaa waan safuu keenya aadaa keenya amantaa kamiinuu hin eeramne hin ajajamnetu as keessa jira jechuudha. Kun qullaa bira dhaabbachuun aadaa keenya miti. Nuti aadaaf duudhaa qabna. Garuu isin nama barbaadan namoota bebbeekamoo nama uffannaa gaarii uffatanii jiran bira suuraa keessan kaa'achuu ni dandeessan. Isin ijoollee shamarraniis ta'e isin ijoollee dhiiraas ta'e jechuudha. Akkasitti jechuudha haala wajjin bifa nama suuraa wajjin ka'eetti jechuudha akkasitti suuraa wal bira kaa'uu ni dandeessan jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee Oromoo hundi keessan jechuudha. Waan ani isiniif qopheessu kana akka share walii gootanuu share yeroo isin walii gootan jechuudha an miira guddaadha kan natti dhaga'amu jechuudha. Hojiin kiyya kun akka fudhatamummaa qabuuf jechuudha. Fudhatamummaa qabu. Kan natti mul'atudha jechuudha. Aappii kana lamaan argachuuf Play Store irra seenee isin agarsiisuuf yeroo kiyya gabaabsuuf jechuudha kan isin agarsiisuu baadhee. Aappii emoji yookaan faamus kan jettu sana jechuudha. Barreeffama kana barreessitanii argattan jechuudha. Aappii ishee selfie faamus selfie jiru kanarra yoo tuqxan aappii ishee suuraa keessan suuraa namoota bebbeekamoo bira keessoo aappicha isa kana jechuudha. Download godhattanii sana booda open gochuu ni dandeessan. Inni biraan immoo emoji letter ishee jettu sana barreessitanii jechuudha. Emojiidhaan haala kamiin emoji letter jettanii haala kanaan jechuudha. Eega isiniif bahe isa kana jechuudha. Emoji letter ishee jettu kanarraa tuqxanii sana booda download godhachuu ni dandeessan jechuudha. An haaromsinaan jedhaadha. An haaromsuun barbaanne jechuudha akka viidiyoon isin ittiin dheeranneef yeroo dhuunfaa kiyya fayyadamuun haaromfachuu nan danda'a jechuudha. Haala kanaan gad buufachuu ni dandeessan. Isaan kana lamaan maqaa isaanii ilaaltanii kanneen viidiyoon kan kennu ittiin mul'atu jettaniif immoo viidiyoo fuula isaa garagalchuudhaan akka isin ittiin mul'atu taasisuu ni dandeessan jechuudha. Kan sila sirrii dhaabatu gara dalga deebisuudhaan isin ittiin mul'ata jechuudha viidiyoon kiyya. Viidiyoon kiyya irraattis kanuma irratti kan hundaa'edha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.